Olaala. Laalaa kun laalaa balbala gara balbala kan ilaala. Kun kan koofiyyaa diimaa uffatu kana ilaala. Inni laaf tokkummaa achi gara si ilaala. Qottoo baateera. Kootu kadhimmaaf si barbaanne jedhamte miti. Ukkoo dhimmi kan maalitti ture? Dhimmaa bara si barbaanne si jenne miti. Laala inoo laala kabajamoo hordoftoota kun laalaaf nu waan isaanii harkaan viidiyoo waraabaa jira. Gaddeebisi ta'u. Ukkoo viidiyoon waraabaa jira. Maal godhaa jirta? Dhimmi kana ukkoo qoncoodhaan na barbaadanii dhimmi keechan kana. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo nagaa keessanii ani kun har'a viidiyoo ulfaataan isiniif waraabaa jira. Baay'ee ciqii guddaa keessa jira. Kun erga duratti mana irratti dhaananii kun sa'aatii ilaala. Akka alaatti sa'aatii 12:22 dha. Akka Itoophiyaatti sa'aatii 6:22 jechuudha. Akka Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 6:22. Kun erga duratti balbala irratti dhaanaa jiranii, miseejii irratti barreessaa jiranii, irratti dawwalaa jiranii, maaliif gadi hin baafudhanii akkan viidiyoo irraa bade hundumti keessanuu quba qabdu. Samoona baay'ee cinqii guddaa akkan jira. Cinqii guddaa eenyu akkan waa balleesse, eenyu jalaa akkan waa fuudhe hin beekani. Bakka balbala irratti dhaanaa jiru. Balbala dura jirraa kootu gadi ba'ii naan jechaa jiranii. Baay'ee waan ulfaataa, baay'ee waan gaddisiisaa. Samoona hoggaan ba'u, hoggaan galu. Bakka rakkannaan viidiyoo kana ka'ee isiniif waraabaa jira. Sa'aatii 5:30 akka Itoophiyaatti sa'aatii 5:00 irraa halkan sa'aatii 5:00 irraa jalqabee hanga amma balbala irratti dhaanaa jiru, silkiin irratti bilbilaa jiru. Wanti akkanaa takkaa na qunnamee beeku takkaa kunoo halkan maskootii ilaalaa halkan ilaalaa halkan balbala irratti dhaananii bilbila irratti bilbilaa jiranii qorqorroo irratti dabaddabaa jiranii bilbila irratti bilbilanii akka cinqii guddaa keessa jira. Maal akkan balleesse kana guutuu maal akkan balleesse hin beeku. Samoona cinqii keessa jira. Cinqii guddaa keessatti guyyuma guyyaa kana namoonni ani hin beeku bakka akka waan na hordofanii na dhiphisaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota koo yoonaaf kun ilaala. Bilbila irratti bilbilaa jiru jechuudha. Halkan bilbila irratti bilbilaa jiru. Hello. Oh. Mana maal narraa gootan isin sa'aatii kanaan kanatti bilbiltaniif maal narraa gootan? Sa'aatii 6:00 dhabe amma sa'aatii kanaan maal narraa gootan yookaan borganama kottatu borganama haasoftu. Maaliif isin sa'aatii kanatti maal na barbaaddan? Maalidha? Rakkoon keessan bilbilaan natti himuu dandeessanii? Maaliif immoo maaliif immoo qorqorroo narratti dhaantan? Bilbilaan natti himatoo gadan ba'a. Jechuun bilbila. Jechuun an amma rakkoo biraa barbaadetanii miti jechuun yookaan bilbilaan natti himaadhaa maalidha yookaan ganama koottaa. Ganama dhufuu hin dandeenyu namni siyaasatti barbaanne yeroo kanatti barbaanne wanti bitamu. Sa'aatii 6 na barbaaddanii sa'aatii 6 halkan sa'aatii 6 na barbaaddanii. Maal keekee dura jirtan gara hundumaatti siyaasa isaati moo kan duratti sun akka irra si deebi'u moo barbaadde?
lakki bisa irra deebi'uu oduu hin taane Koo gadi beeka. Hello. nan dhufa ishee nan dhufa. Deebii kottu. Egaa waan kana ammas yoo nan callise wanni narraa hafu hin jiru. Wanni narraa ta'aa jiru hin jiru jechuudha. Kanaan dura samoona bilbilli kiyya biizii bakka homaa addaan kutaan jiran bilbila koo addaan hin kutanii biizii yeroo hunda jechuudha bilbila narratti qaxaqqaxanii bakka ani taa'u nama kootii shaffanatee taa'u yookaan wayii baatee taa'u waan akkasii kanan argaa jira jechuudha. Ani maafiyaan biyya diigaa yeroo akkanatti wanni hin jedhamu. Maal eenyutu akka nama akkasitti namatti galu eenyu waan akkanaan jedhu ani hin beeku. Isa kottu gadi beekin jechaa irra miti maafi. Jeequmsa akkasuma barbaadde barbaadde galatti. Okkoo ba'atan jira dheebe ba'atan jira. Dafi mee qabaarri. Eshi ba'atan jira. Aanni balbala inni kan duraa haasawa kottu nutti gadi beeku. Namoonni namni ofii keetti duwwaa kottu gadi nutti as. Mabiraatii dhaamsitan jira tarii yoo asirraan kan gadi mul'atan ta'e. Mabiraatii mul'atanii yoo naa danda'an viidiyoo gara fuulduraatti naannessaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo yoo danda'ame baatirii kana nan dhaamsa. Baatirii dhaamsitan sagalee isaa. Laayikii dhaamsitan waraabaa jira. Kunoo ilaala. Ilaalaa kunoo. Ilaalaa. Kunoo ilaalaa lama sadii ilaalaa waan isaan baatan. Waan isaan baachaa jiran ilaalaa. Kunoo ilaalaa. Bilbilli fuulduraa gadi ba'aa jira. Fuuldura bilbila irratti bilbilta. Gara balbala deemee ilaalaa kun. Gara balbala kan ilaalaa. Kunoo kan koofiyyaa diimaa uffatu kana ilaalaa. Eenyu laaf tokkummaa achi garasii ilaalaa. Qottoo baateera. Qottoo baateera kun ilaalaa. Ilaalaa kabajamtoota hordoftoota koo balbala laawwan godhu. Kun ilaalcha immoo garasii ilaalaa. Bilbila irratti bilbiloota kun ilaalaa. Harka isaatirra ilaalaa. Inni tokko ilaalaa nama sadii. Nama kanatu miidhamaa isaa. Kun ilaalaa tokko ilaalaa gara nageenya. Kun ilaalaa.
Mana darbannoodha laalaa kun. Mana darbannoodha. Mana darbannoodha. Kun manni isa dhumaati. Onaadha. Balbala darbachuuf ta'a. Balbala darbachuuf ta'a. Mana darbachuuf ta'a. Bilbila kabajamuu wantoota koo bilbila bilbiluuf ta'a waan ta'eef gadaan ba'a. Baatrii ifatti ibsituu waraabaa. Baatrii ifatti ibsituu waraabaa. Dukkanaaf ibsachuuf kan barbaade. Maal godhaa bilbila waan kaasne? Rafee waan ture. Rafee waan jiruuf anuma jechuun dhimma natti deemtaa? Ukkoo dhimmi kan maaliif ture? Laala kabajamoo hordoftoota kun laalaaf waan isaanii harkaan viidiyoo waraabaa jira. Ukkoo viidiyoon waraabaa jira. Maal godhaa jirta? Dhimmi kana ukkoo qoncooradhaan na barbaadanii dhimmi keechan kana. Kana dhimmi kee kunoo laala. Ukkoo maal gootan? Eenyudha ishee? Kottu gadi ba'e to'i alatti haasofna. Ukkoo qoncooraa baattetan gadi ba'a. Gara siqaatoo nan dhufaan gadi hin ba'a. Maaliif gara siqnaa maal godhuuf maal fayyadamuuf? Ukkoo gara siqaatoo nan ba'a. Tole. Kunoo laala. Kunoo laala. Laala kunoo laala. Laala karaa nagaan jedha kunoo laala waan inni qabateeru laala bichaa. Maal qabateeru? Bineensa. Bineensa. Ukkoo nan haasa'a gadi ba'a gara siqaa. Marga kottu gadi ba'e too wajjin haasofna. Kottu namni waan sin jedhu nageessu. Ukkoo narraa siqaatoo nan ba'a. Narraa siqaatoo nan ba'a. Maaliif sirraa siqna? Maaliidhaan haasoftan immoo isin? Maalidha wanni isin haasoftan? Qoncooraa baatee maal? Barbaanne waan si haasofsiisuuf qabnaa kottu gadi ba'e too nutti haasa'i. Bineensa haasofsiistan irree bineensa namaadha. Sa'aatii jaan immoo maal narraa haasoftan? Nageenyaaf qoncooraa baattee deemtaa? Nageenyaaf qoncooraa baattee deemtaa? Kottu ba'e waan namni sin jedhu dhaga'e. Ukkoo nan ba'a daraa seeraa natti siqin. Noo bar qaama seeraatti kottu gadi ba'e. Nan ba'a gara siqaa isin jedhe. Gara siqaatoo nan ba'a. Haree gamas dha'u. Kottu gamana gadi ba'e too qaama seeraatti waan sitti haasofnu qabna. Qaama seeraa akkasiin argine. Qaama seeraa akkanaa hin argine. Maal jechuudha? Dirqama mattaawaqaa baasanii agarsiisuu qabna. Mattaawaqaa baasuun maal irraa barbaadda? Kottu maal si barbaanne iddoo seeraatti dhaqnee haasofna sin jechaan jedhamti maal? Jalqaba qaama seerummaa keessan natti argisiisa. Waraqaa firdibeetii waraqaa mana murtii natti agarsiisa. Qaamni seeraa qaama seeraa akkanaa argeen beeku. Kuni hattuudha halkan akkatti deemu. Akka humna fayyadamnu nun godhini too kottu gadi ba'e. Maaliif an gadi ba'a? Asirra ga'uuf itti gaafatamummaan fudhannu kottu gadi ba'e haasa'e. Ukkoo hin agarrees hin jedhe qaama seeraa akkasii. Nan qabsiisa. Indee oduun laaluun do'aare. Maal irraa barbaaddan isin? Maal irraa goota? Anarraa maal barbaaddan? Kunoo laala hunda isaanuu laala hunda isaanuu. Kunoo laal sun qottoo baateera laal. Kunoo qoncooraa ulee. Qaamni seeraa akkanaa eecha jira. Qaama seeraa kottu dhimmaaf si barbaanne. Abbeen nageessooti maal waan namni sin jedhu. Ukkoo dhimmaa hoona barbaaddan. Namni waan sin jedhu nageessooti. Dhimmaa hoona barbaaddan natti hima. Bakka dhimmaaf si barbaanne kottu gadi ba'e. Inni maali? Qaamni seeraa immoo sa'aatii jaan namatti. Qaama seeraa sana fudhannee harnee siyaasatti barbaanna waan ta'eef kottu hin haasofna. Qaamni seeraa halkan sa'aa jaan nama ergu kun immoo kamiidhaan sin jedhu. Maal qaamni seera isaa barbaade deemuu danda'u? Sa'aatii barbaade maaliif deema? Qaamni seeraa ofiifuu qaama seeraati. Waraqaa mana murtii fidaatos wajjin nan deema. Natti agarsiisa tokko. Kottu gadi ba'e ammoo wanni namni sin jedhu dhaga'e. Adaraa seeraa natti tolu isin adaraa seeraa. Sagalee kee gadi qabadhu seeraan nutti taasisa. Adaraa seeraa natti hin nyaatina. Namni tokko akka natti hin nyaatu. Laayivii galakkisaa jiru. Laayivii danda'u namni isin hordofaa jira. Amma bilbila waan nutti qabdee jirtu kana
laal. Kunoo uummanni amma silkii kana hona irraa fuutanis laayiviidha. Viidiyoon kun laayivii waan ta'eef ani immoo nama tokko maaskii kana sirraa buteetan suma wajjin du'a na argitamu. Anu dorsar Bakka narraa siqa narraa deema. Eenyudha isin? Eenyutu isin? Balbala gadi hin deebisin. okkutu gadi bee haasa yabbee Natti ol isin laal suma wajjin nan du'a. Kunoo laalaa kabajamoo hordoftoota koo laalaa hundumti keessan kunoo laalaa fuula isaa. Fuula isaa laalaa. Kunoo laal handuuba laal sallaa. Kunoo laalaa. Gaddee bisi yabbee sitti haasa'uu dhufne nuti yaa laayivii irratti nu baasini nu. Waan inni baatee jiru laalaa kunoo waan isaan baatanii jira. Kunoo manatti natti ol seenanii halkan sa'aatii ja'an. Manatti natti ol seenanii kunoo laalaa. Qaama seera xufiin jedhan. Kunoo laalaa. Qaama seeratti waan ta'eef gosa gadi beetu natti taasisa. Qaama seerummaa keessan natti agarsiisa. Wanni namni siin jedhu. Bakka ganama natti agarsiisa ganama. Nageessu. Qaama seeraa hojjetan. Qaama seera maali? Qaama seeraa hojjetan. Hin ba'u. Adaraa isaa illee natti hin nyaatin. Natti kunoo laalaa. Gara qeettoo linkatti gosa gadi bee. Kunoo laalaa. Nageessu. Laalaa. Kunoo laalaa. Laalaa. Kunoo fuula isaa laalaa. Kabajamoo hordoftoota koo hundi laala. Fuula isaa laalaa. Kunoo. Of shaffan. Kunoo qaamni seeraa sa'aatii kanaan akka nama godhu kan maaliiti? Kunoo laalaa. Isinuma wajjin hin du'a ammoo. Tokko qabadheetuma isinuma wajjin du'a. Qabadheetuma. Siqaa garas nan haasa'a. Siqaa garas gara mabraatii siqaa. Kootu gadi bee waan namni siin jedhu dhagee kootu as dhaabbatu nutti taasise. Gara mabraatii san siqaa garas gara mabraatii san siqaatu nan dhufu. Siqi garas siqi adar natti deemi laalaa fuula isaa laalaa. Fuula isaa laalaa. Fuula isaa laalaa. Ukkoo gara siqi narraa xiqqoo siqi. Abbee namni maa nama hiisistaati. Siqi narra nama oduu taate sa'aatii jaatti baatee mana namaan qadaqqabdu. Mana kunoo laalaa kunoo laalaa. Hin ba'u. Gara kee waliin kaatuun qoqqoo dhibee. Hin ba'u. Baanki yabadee har'a as wajjin bullata. Lafa tana wajjin bullata. Nam bulaanis akkanumatti laayivuma kanarra hin bula. Laata dhugaa rabbii waan sisi. Oo gadi bee nuti qaama seeraati siin jennee ramatti qaama seeraa mana bu'umtu moo. Qaama seeraa hootaatan qaama seerummaa keessatti natti agarsiisan. Guwwaa miti been guwwaa miti. Qabadhiitu siqseetuma soogin du'a. Qaama seeraa akkanaan argineen kuni qaama seeraatii miti hattuudha. Adaraa seeraa kunoo laalaa qottoo qabate laalaa kunoo. Bakka natti dhiyaatina kunoo laalaa. Bakka nan ba'a narraa siqaa garas. Siqi garas. Namanis hin qabsiisan moo? Hin cabsitanii